Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa giddu galeessa keessatti humnoota mootummaatii waliin gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. WBOn sulultaa keessatti waraana mootummaa lolaa jiraachuu kan beeksise. Sulultaan lafa magaalaa guddoo Finfinneerraa kiiloomeetira 20 hin fagaanne oggaa taatu lola ulfaataa sulultatti ammoo torbee kana keessa gaggeeffameen komaandaroonni lama ajjeefamuudhaan ajajoonni dhibbaatis isaanitti makamuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa godina kaaba Shaggar sulultaa iddoo hedduutti lola gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Lola ulfaataa sanaan injifannoo guddoo gonfachuudhaan humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun meeshaalee gurguddoo boojuudhaan konkolaataalee waraanaa hedduus waraanumaa waliin barbadeessuu himee jira. Lolichi ammoo lakkumaan gara magaalaa guddoo giddu galeessa biyyattii taate Finfinneetti siqaa kan jiru WBO fi mootummaan haleellaa walirratti raawwachaa jiran jabeessuudhaan lolichas gara jiddugala biyyaatti geessanii jiru. Kanaan dura mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixa Oromiyaatii fi akkasuma gama biraatiin kibba Oromiyaatti haleellaa gurguddoo wal gubbatti raawwachaa kan turan amma immoo lolli magaalaa guddittii jalatti siqee jira. WBO balleessuudhaaf ammoo tattaaffiiwwan garaagaraa ajajoonni olaanoo waraana biyyattii godhanis WBOn isaaniif ammoo gajjachuus waan dide fakkaata. Lolli ulfaataa yeroo ammaan tana sulultaa keessatti gaggeeffamaa jiru muddama guddaas akka uumeetu himamaa jira. Lolli ulfaataan jiddu galeessa sulultatti gaggeeffamaa jiru muddama hamaa akka uumeef guyyaa har'aan tana ajajaan waraana biyyattii Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadhaa imala isaanii gara sulultaatti ammoo jalqabanii akka jirus kan himame. Kanaan dura ammoo muummee Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa marii waajjira isaatti gaggeessaniin magaalaa Finfinnee ittisuudhaaf rayyaan ittisa biyyaa isin baatis ammoo qophaa'uu akka qabu ergaa ajaja dabarsanii booddee ammoo humni waraanaa guddaan guyyaa har'aan tana helikoophtaraa fi lafoodhaan naannawa sulultaatti bu'aa jiraachuunis himamee jira. Lolli kan durii caalaa sammaachuudhaan WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuu kan itti fufee Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa ammoo 10 ta'an guyyootaan dura lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru isaan yaaddeessuu himuudhaan ammoo mariidhaan lola gaggeeffamaa jiru xumuratti gochuu akka qaban muummeen Abiyyi Ahmadii fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kan gaafataman ammoo gaafii biyyoonni lixaa dhiyeessan kanaaf ministeerri muummee Abiyyi Ahmad otoo deebisaa hin laatiin magaalaa Finfinnee yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan marfamaa jirtu waraanicharraa ittisuudhaaf ajaja baasanii humna guddus bobbaasuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo gama isaatiin kibba Oromiyaa dabalatee lixaa fi jiddu galeessa bakka hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad godinoota Oromiyaa keessaa baasuudhaaf haleellaa jajjabdus raawwachaa jiraachuu beeksisee jira. Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa galalchaa diroonii diina Itoophiyaa fi WBOn balleessuuf malee biyyootitti akka qabnu agarsiisuudhaaf hin binne ittiin balleessina WBO lola ammoo ni dandeenya jedhaniiti seena WBO waan ta'eef jecha haa danda'anii rukutaa jirra jedhaniis ammoo kilaashii qofaan hin lollu jedhana. WBOn kibba Oromiyaatti ammoo lola guddaa guyyaa lamaaf walitti aansuudhaan gaggeesseen waraana kumaa ol barbadeessuudhaan hedduu boojuudhaan mootummaa Jeneraal Bireetis naasisee jira. Kuni ammoo kan ta'e osuma diroonii Fiild Maarshaal Jeneraal Bireen ittiin dhaadatan jiruu fi akkasuma xiyyaarri lolaa jeetti MiG-29 fi helikoophtaroonni jiranii kibba Oromiyaatti. WBOn ammoo humnoota Jeneraal Biree kanas gudii godhee wataaddarri Jeneraal Biree Juulaa kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf ammoo dhaqe guutumattuu nyaadhamuudhaan WBOdhaan barbadaa'e meeshaa gurguddoodha haga xixinnaatti ammoo WBOdhaafis dabarsee kennuudhaan kan harka yoo kennatu hedduu isaanii ammoo WBOn dikee Oromiyaa gochuudhaan qumaara hamaa muummee Abiyyi fi Jeneraal Bireetis nyaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa Gujii baa keessa socho'u tarkaanfii ilaaleessaa humna weerartuu diinaa irratti fudhadhe jedheen WBOn kibba Oromiyaadhaa lola ulfaataa guyyaa kaleessarraa eegaluudhaan hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeessaa turen godina Gujii bahaa aanaa Goorodoolaa keessatti ammoo tarkaanfii ilaaleessaa diina irratti fudhateen WBOn injifannoolee cululuqoo ammoo
galmeessuudhaan meeshaalee humni raayyaa ittisa biyyaa Abiyyi Ahmad baattee dhufte dugda isheerraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galchuu yoo beeksisu booji'amtoota dabalatee meeshaalee gurguddoo hedduu harkaa dhuunfachuus beeksisee jira. Dabalataanis WBOn humna weerartuu jedhu raayyaa ittisa biyyaa hedduu du'aan adabuudhaan loltoota 70 ol ammoo fayyatti yoo booji'u lola kaleessarraa hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeessaa jiruun 300 ol ammoo bakka irraa deebiin qabnetti erguudhaan barbadeessuudhaan madoonis 260 ol akka taate kana hunduma ammootu waraanni mootummaa dhiisanii baqachuusa ajajaa WBO bakkichaattis beeksisanii jiru. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn fudhatu hamma bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaattis itti fufa kan jedhan ajajaa WBO naannichaa humni isaanii diinarratti injifannoo gonfachuun naasise sabichas abdachiisuu himuudhaan haga bilisummaatti loluudhaafis akka jiran himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn bifa kanaan ammoo dhaadannoo Jeneraal Bireetii fi Abiyyi waan hojii dhabsiisaa jiru fakkaata. Kan isaan ammoo WBO balleessuuf jirra jechuudhaan dhaadatana. WBOn jiddu galeessattis ibiddaan ammoo waadaan jira kan jedhe waraanni mootummaa ammoo baqachuudhaan awwaara kaasaa jiraachuunis himamee jira. Wal waraansi WBO fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaan ammoo hammaate guutuu biyyattii keessatti itti fufee jira. Lixa Oromiyaattis ammoo humnoonni mootummaadha yeroo mariin Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture WBO balleessuudhaaf ammoo lixa Oromiyaatti geeffamaa turan achi buuteen isaaniitis hin baramne. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo mootummaan lafoo fi qilleensaa WBO rukutaatiin jira harkaan kannachiise jechuudhaan ammoo dhaadachaa jirutti injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Jiddu galeessa Oromiyaattis ammoo tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan WBOn dubbii fiildi maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa yookaan ammoo Biree jechuudhaan kan beekaman WBO balleessuuf jirra lafoo fi qilleensaan itti duullee daaraa bubbeen fuute godhuuf jirra jechuun ammoo dhaadatana. Hojiin ala godhuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiraniin hojiidhaan ammoo diina keenyattis injifannoo keenyan sabatti ammoo mul'isaa jirra jechuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuu fi imala bilisummaa jalqabne hamma galmaan geenyutti duubatti deebiin hin jirus kan jedhe WBOn ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuudhaan diina isaa biyyatti makaa jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa fi Gullisoo keessatti tarkaanfii jabduu guyyaa lamaaf walitti aansuudhaan humnoota mootummaa gubbatti fudhachaa tureen injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Gootichi Abdii Sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa fi Gullisoo keessatti tarkaanfii jajjabduu waraana faashistii PP irratti fudhachuudhaan du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa gurguddoo irraa hiikee jiraachuu beeksise. Tarkaanfii boonsaa korommiiwwan lixa biiftuu WBOn aanaa Ayiraa bulchiinsa magaalaa Bondoowwoo keessatti mooraa waraana maafiyaa PP irratti fudhateen ammoo humna diinaa kan jedhu irraa ittisa biyyattiirraa hedduu isaanii barbadeessuudhaan hedduu madeesse. Tikoota waraanichaatis ammoo harkaan qabee jiraachuu WBOn ifoomse. Tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Bondoowwoo irratti ammoo fudhateenis qawwee danuudhaa fi rasaasa kumoota hedduudhaan lakkaa'aman bireeniidhaa fi akkasuma meeshaawwan biroo gurguddoos waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota raayyaa ittisa biyyattiirraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu hime. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godinichuma aanaa Gullisoo keessatti waraana mootummaa faashistii PP Abiyyi Ahmad kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii magaalaa Diillaarraa ammoo sakattaadhaaf bobbaatee magaalaa jalatti itti seenuudhaan ammoo rasaasaan dukkeerraa kaasuudhaan meeshaalee gurguddoon barbadeesse. Hedduu isaanii bakka irraa deebiin qabnetti erguudhaan hedduu ammoo madeessee achi keessaa baasee jiraachuus beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu magaalaa Gullisoo kanatti fudhateenis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn qawwee AKM hisaaba hin qabne rasaasa bireenii kumootaan lakkaa'amanii fi AKM akkasuma gama biraatiin meeshaawwan biroo gurguddoo waraanaatis ammoo dugda diinarraa hiikuudhaan qabsoodhaaf galii taasisuu ajajaan WBO bakkichaatis ibsanii jiru. Wal waraansi waraana
bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru baabiiftuurraa kaasuun hamma lixa biiftuu fi kaabaa fi kibbattis ammoo kan durii caalaa hammaachuudhaan gaggeeffamaa jira. Inumaatu ammoo kan jiddu galeessaa kan durii caalaa hammaachuudhaan WBOn mootummaa kokkee qabaa jiraachuu fi dirreewwan waraanaa hundarratti injifannoo gurguddoo gonfachuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad Oromiyaa lafaa walcha isaanii gochaa jiraachuu kan beeksise tarkaanfii jajjabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun goleewwan Oromiyaa mara keessatti injifannoo boonsaa argadhe kan jedhes waraana bilisummaa Oromoo WBOdha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn erga mariin nagaa fashalaa duula imala bilisummaa jalqabeen Oromiyaa dhuunfachuuf akka jiru beeksise. WBOn imala duula bilisummaatti dirqiidhaan kan nu dhiibaa jiru haala mootummaa gabroonfataa kanaati kan jedhe. Kuni ammoo filannoo keenya qofaas osoo hin taane dirqamas jechuudhaan lola ulfaataa meeshaalee gurguddoodhaan dabaalame gaggeessaa jiraachuu hime. Araara caalaa warra waraana filate uleen teenya ammoo isaan rukutuuf jirti kan jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa lola hamaa amma gaggeessaa jiraniin lafa tarsiimoo lolaa taate hedduu dhuunfachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn bakka hedduutti kaambiilee waraanaa fi magaalota marsuudhaan ajaja haleelii qofaa eeggachaa jira jechuudhaan warra xurumbaa waraanaa afuufan Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi duree Itoophiyaa muummee Abiyyi Ahmadiif carraan isa dhumaa kennamee jira jechuudhaan akeekkachiisuun isaanii dhagahame. Lolli hamaan lafoodhaa fi qilleensarraan jettiiwwan waraanaa helikoophterootaan akkasumas dirooniidhaan Oromiyaa keessatti WBOdhaa fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa birgeediin hambaa aanoolee ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhanneen injifannoo argannee jirra kan jedhe. WBOn zoonii kibba baha Oromiyaa lola jabaa aanootaa fi gandoota baadiyyaa iddoo keessatti gaggeessee waraana mootummaa Abiyyi Ahmad humna diinaati kan jedhuun akka baala mukaatti harcaasuun injifannoowwan gurguddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira.